Senenjira. Hello. Miski kuno live senenjira inshallah kuno jolle du fajru du faniru yu waili biarra sigaba chumbar bada jalqaba baga rabbini bakka sana sibase ifa si agarsiise sin jedha ilmaan oromoo hundumti keessaniyyuu jajjabaadhaati invite godha share godha namatti ergaa messengeran nama gudhan nama 50 erga maaliif dhimmi miskaa obboleettii keenya dhalattuu harargee kan taate miskaa rakkoo irra gaa ture ija keessanii argaa turtanii akka sana ilmoon durbaa viidiyoo baatirii makiinaa irra kaa'anii akka barbaada itti taphatanii bu'aa turre amma qabnuun illee gargaarreerraa gargaarsifneerraa alhamdulillah hadda dee'ii faadhattee namni galata beeku akkana dee'ii faadhattee galatoomaa isiniin jette galatoomaa yaalmaan oromoo haasa'uu dadhabde jechuudha akkuma viidiyoosii olii gadi isinii warri viidiyoo olii gadi afarsitan jechuudha waa poosti godhachuu koomentii barbaacha malee jechuudha anasiniin jedhe koomentii barbaacha malee gargaarsa irratti yeroo miskaa sana jechuudha guyyaa tokkotti gargaarree miskaa baasuu dandeenya turre warri biyya namaa keessa jirru utuu akka onsiin boo'in utuu akka onsiin barbaadamin nu qofte jechuudha doolaara 100 maa inni doolaara 100 duniyaan akiraa namaa wajjin hin deemu ilmi namaa qullaa isaa deema boossee miskaan jechuudha abbaan barbaade sobee feesbuuk irra tolfee soba in sobdi jaartiin kun illee akka hosii illee salphistee jechuudha miskaan lubbuu si hambifachuu jettee jechuudha akka hosii illee salphatanii sobduudha jedhamanii jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin baay'een gammade gaafa miskaan UN Liibiyaa dhattee yaa ilmaan oromoo galatoomaa ana miskaa dhattee haasa'uu illee hin danda'u jettee cufattu wallaahi gammachuu guddaa natti dhaga'ame jechuudha hadhas jechuudha jiilan qabdanuu miskuu abbaan egaa bakka sanatti dararamaa jirtu tokkoffaa hololee rotoo baa turtanii warri kaan immoo warra hololee ofu jalaa sheer gootanii akka mucaan achitti egaa haadha galfadhaa wallaahi hadhas harkasii miilasii ibiddaan gubaa oolanii miskuu abbaan egaa utuun isinitti iyyuu jechuudha miskuu abbaan egaa mucaa beellamaan jirtu gaafa 25 in ajjeefne jedhanii guyyaa beellama du'asii ka'anii fi jiran warri calluma ittanii taa'aa jirtan mucaan kun anaa maal gooti anis calluma jedhu birrii qixxee illee tun argatin jechuudha amma wona doolaara 7,500 dhiifama guddaa mushin ta'een jira aareen jira keessummaa wayii qabadhee jira mee keessummaan kun waa'ee Liibiyaan an gaafadhaanii rabbii dukkana sana keessaa isii baasee jettee obboleettiin keenya miskaan maal jetti Liibiyaarraa kun lakkoofsa si abbaan barbaadan bilbiluu fi dandeessu siniif maxxansaa salaamu alaikum miskaa alo salaamu alaikum akkam miskaa fayyaa keeti saboo gadi qabi sagalee kee alhamdulillah jalqaba baga rabbiin dukkana sana keessaa si baasee ifa rabbii argite alhamdulillah rabbil alamin kan rabbiin si baasee badaa gammanne ilmaan oromoo biyya duniyaa irra jiranu baay'ee gammachuu jara viidiyoo kee olii gadi afarsuudhaan gammachuu jara dhageessifataa jiru haa ta'u malee obboleettii keenya miskuu abbaa nagaa kan jedhamtu tokko dhalattuun oromoo godina jimmaa taate yeroo ammaa kana amata 3 fi hidhameen jira jetti meemee achi keessaa baate waan ta'eef ati meemee rabbii jedhiiti waan beekturraa qofa dubbadhu waan hin beekne immoo hin beeku jedhi anaaf sii gidduu rabbitu jira
wannan dawalee siyaasofsiise hin jiru wannan bilbilee si eebbise hin jiru garuu amma immoo laayivii irratti akka carraasii bilbilee meemee waan rabbiin dukkana sana keessaa si baase ilaaltee dhugaa jiru nutti himta jechuudha amma isiin akka dubbattutti nanni gudeedamaa jira ibiddaan na gubu na tumanii halkanii guyyaa nyaanni koo dhugaatiin koo uleedha du'aan jira almaan oromoo na qaqqabaa doolaara 7,500 na gaafatanii jettee himattee jirti ummanni sobaa nama dararanu nama maaliin godhanu kan jedhus jira meemee dhugaa beektu dubbadhu mee wannan amma asee kun dhugaadha. Dubbiin isiin jette san hundinuu dubbii dhugaati. Dubbiin obboleettii keenya jette san dubbii dhugaati akkasuma akkasi guyyaa nyaanni keenya gonkoo kiyyooleedha. Isaanis namani buganii yoo fedhan harkatti muran yoo fedhan lubbuutti baasni yoo fedhan horreetti muranii horreetti qabanii akka isaan lubbuu isaanii keessatti godhan malee akka asii deemti jechuudha. Sagalee keessan dargabuun dandeessan lubbo. Jechuudha haala akkasii sanni qaban dubbiin sassuu baadhaa kijibaa miti ummata kanatti itti fayyee holala hoogummaa garuu laakiin ammoo rabbumaan rabbiin zagaa isaanii baafamu. Ammoo laakiin dubbiin akka Minna sabaan bulu. akka lubbuun isaanii keessatti Sagalee gadi qabaa nan dubbataatti. Galatoomii obboleettii koo wallaahi ibidda nyaataa jirra isin wallaahi isin wayya dhugaa rabbi dubbachuudhaafi nu warra dura bu'aa ta'e ragaa wayyoo ofirkaan qabnu isin of biraan qabnu asii waa kadhaturra isin iyyuu wayyuun oolu maaliif waan barbaade jechuudha namni nyaata guyyaa kanan siif hannanii nyaata guyyaa kanan siif hannanii guyyaa kananii siif hin hannanii nyaatni isaan siif hannan koronaa adda ammas deebisiti. akka carraa ta'e anaan miskaanii rakkoo kaardiitiin addaan baaneerraa kana jechuudha asuma jala deemee nama meeqa waa jedhaara kan hangaarii faa gadhiisaaru jira waan dinqee jechuudha akkasin chillaa jettan chillaa jechuun wallaalle garuu rakkoo shamarran irra gahaa jiru rakkoo dubartoota keenya irra gahaa jiru callisuu obsuu dadhabneetu malee akkasin qoosaarta nutti jala deemtanii qoosaarta nutti wama tokko gadi bahanii rakkina nama tokko iyyuu waan himanuuti garuu rakkoo liibiyaa kana amma hundeedhaan buqqifnutti kana booddee bakka jirru irratti hojjenna jechuudha yeruma namni qabame qofa maallaqa nama gaafachuu dallaala sooruu kana booddee illee akka ijoolleen keenya bakka hundatti qabamte birri guddaa kana gaafatamtu gochuudha hin beenna garuu immoo warra qabame kana baafannee kaanee falatti barbaanna waliin malee amma yoomitti kaffalaa teenya wanni kun ragaan qabu dhugaadha ragaan qabu kun utuu ragaa ta'e utuu miskuun na bira jiraattee viidiyoo si waraabee maal jedhee akkasiin barbaadanutti ni godhee viidiyoo koolii isinii dabalee isin agarsiisa. Isinii galee kana jennaan wanti waa godhan silas namaa jechaa miti mubaarakii jechaa miti rabbii jecha jechuudha. Kanaafuu obboleewwan keenya bakkuma jettan daraa lakkoofsi koo na jalaa gubatee jira. Bilbilli koo na jalaa gubatee jira. Waatsaappiin koo jechuu kooti. Waatsaappiin koo na jalaa gubatee lakkoofsi koo inni duwwaa sadii xumurri isaa duwwaa sadii waatsaappii isaa gubatee jira. Lakkoofsa isa 22 kana irratti warri gargaaruu feetan akkaawuntii fudhaati warri kairoo Ijiptii jirtan qaamaan fidachuu dandeessu. Warri immoo biyya adda addaa jirtan akkaawuntii fudhaati obboleettii keessan gargaaradha. Mee akkuma miskaan kun gadi baatee hadhaa galatoomaa isiniin jette. Mee miskuu sabaamnu achi keessaa. Kana jennaan isinii dhaamteetti miskaanis immoo yaa ilmaan Oromoo adaraa akka biyyaa baatanii gara Liibiyaa kana dhufuun anarratti dhaabatu isiniin jetteetti dhagaa. Anarratti dhaabatu jettee gorsa isinii dabarsiteetti. Nus isinitti himneerra. Kana booddee miskuudhaan booddeetti. Ijoollee achi keessa jiran
baanii dhuman yennaan abbaan dhaqeetti galee jaamaan ginoosaati guddaa mataa isaati malee guddaa keenyaa miti jechuudha maaliif itti himamaa jira viidiyoo misgaa kana bareechaa sheer godhaa haadha ga'u hundinuu gara Liibiyaa maal yoo ta'anii nyaachuu dadhame akka hin deemne dhaamsa dhaamaa irra jechuudha yoo wareegamuu ta'e malee kunoo akkana iyyina laa namni nu namanu inni kaan komeetii jalatti nu arrabsa inni kaan gurubbii hidhatee dhufeesii arrabsa hattuu taanee sobduu taanee obbolaa keenya achi keessaa dubartii obboleettii keenya haadha keenya dubartii tokko achi keessaa baasuudhaaf ta'a baarraa kan keenya rabbiin biraa ijazaan namarraa waan barbaannu rakkoo qabu nu arrabsaatuma gargaaraa meedana nu arrabsaatuma gargaarradha akkasiin jedha galatooma warreen gargaaruu feetan kottaati WhatsAppiidhaan hin bilbilinaa ammoo dhiifama wajjin nam tokko bilbilaan keessummeessuun gurra koon barbaadaan sa'aatiidhaan fayyaaloo akkamitti hidhamte eessaan baate boolla galtee samaa hin baate bilbila nama tokkoon keessummeessuun wala immoo wala jinni WhatsAppiidhaan kottaa sagaleen haasaa yookaan akkaawuntii fudhaatii gargaara waraqaa ittiin galchitan nuuf fida kanuma isin irra barbaannaa galatooma.